Itoophiyaa agawaa jalaa baasuudhaa fi agawaa jechuun gargaarsa waan baay'ee qaraxa malee biyya kana gala kana jalaa baasuudhaa fi kan isinitti himna hanga dhuma sagantaa keenyatti egaa akka nu wajjin turtan abdii godhachaa amma gara oduu jalqabaatti deemna. Oduun keenya jalqabaa oolmaa Tigraayin qonnaan bulaan waraanatti ooftanii hin ficcisiisinaa jedhee jira Geetaachoo Raddaa har'aa gorsaa fi akeekkachiisa dabarseenii loltuu Tigraayii keessattuyyuu humna ittisaa Tigraayii kan taankii fi madfiidhaan hin mo'atini amma qonnaan bulaa Amaaratiin hin mo'anne jettanii hin yaadinaa hin yaadamu suni waan ta'uu hin dandeenye hin yaadinaa jedhee jira. Kanaafi amma kan isin baasu amma kan gochuu qabdanii sana otoo hin ta'ini qonnaan bulaa keessanii duubatti deebistanii teessanii mari'adhaa teessanii dhaabbattanii ilaala jedhee jira. Egaa kanaanii waraanni kunii garamitti akka deemu akeekkachiisuun yookiin hubachuun rakkisaadha. Waraana kanarratti yoo xinnaate akka amma tilmaamamaa jirutti milishaa 200 hanga 300 achirratti hirmaachisuu barbaadu jedhameera. Waraanichi egaa waraana baay'ee murteessaa fi waraana egeree biyyattii sanaa murteessuudha. Abiyyi loltuun biyyattii sanii waraana sana irratti mo'atamu taanaan akka Tigraayii mo'atamanii ba'an sana yoo amma waraana kanarratti mo'atamanii bahanii kufaatii guddaatu isaan eeggataa baay'ee miidhamuu rakkoo guddaatu isaan mudataa. Yoommoo achirratti mo'atanii warra Tigraayiifis balaa guddaa qabaa maaliif injifannoo isaanii arganne jedhanii sirbaa jiru. Injifannoo kanarratti otoo sirbanuu amma deebisanii kana gadi buuni jechuun waan hin malleedha waan hin taanedha. Kanaafiyyuu waan kana deebisuun rakkisaadha. Kanaaf waraanicha kanarratti hedduu qophaa'aa jiru lamaan iyyuu garuu gara tokkoon wayyaaniinis akka sodaatte fakkaata. Amma qonnaan bulaa hin ficcisiisinaa maaliin jedhinaa maal jedhanii ergaa dabarsuun kunii mallattoo ciminaa mallattoo gaarii hin fakkaatu. Gara tokkoon isaanis sodaa qabanii fi hagam Abiyyi nama hedduu akka itti bobbaasaa jiru hamma fe'e haa ta'u olaantummaa uummataatiinis olaantummaa qawweetiin ta'uu baatus olaantummaa uummataatiin wanta sana ittisee dhaabuun qabaa jedheeti kan yaadaa jiru fakkaata. Kanaafi hin beekamu wantichi egaa lakkoofsan irra aanuu hin danda'u jedhamee tilmaamama. Haa ta'u malee sanas akka namannee har'a waraanni gaggeeffamee jira jedhanii jiru. Waraanni naannoo Abdi Goshuu iddoo jedhamu Walqaayit keessatti waraanni gaggeeffame. Kanaanii Takazee ce'anii warri Tigraayii Abdi Goshuu keessatti waraana gaggeessuuni aanaa 2 qabatanii jiru jedhamee jira. Egaa oduun kun haga ammaa hin mirkanoofne. Kanaan yoo dhuguma ta'e wanti suni garasitti babal'achaa jiru jechuudha. Haalli mijataanis isaanii mul'achaa jira. Sanaan ala baay'ee wal sossodaachisaa jiru. Misaayilii baasanii walitti argisiisaa jiru. Warri Tigraay misaayilii bosona keessaa yookiin gammoojjii keessa gaara keessaa dhoksanii fe'anii gara amma bakka itti fayyadamuu danda'anitti geessaa jiru. Gama biraatiin warri bilchiginnaas gargaarsa kana misaayilii qabna jedhanii misaayilii tokko agarsiisuun lamaan tokko agarsiisaa jiru suura kaasanii. Kanaan egaa isin akkas koonan kuni baay'ee dhaadannoon kuni akkuma itti fufetti jira. Kuni egaa biyyattii sanaa fi nagaa hin kennu dhaadannoo biyyi amma wal mo'achuu hin danda'an guutumaan guututti wal mo'achuu hin danda'an jarri kuni garuu biyya rakkisuu danda'u. Kanaanii balli amma kan balaan Abiyyi yookiin rakkoon Abiyyi inni guddaani waraanicha sana akkasii waraanicha kan biraa yaa hafuuti
waraanicha keessa yeroo dheeraadhaaf tursiisanii jennaani Abiyyi dandamachuu hin danda'u. Jarri dandamachuu danda'u. Gargaarsas akkuma ta'e ta'anii hin argatu achiin booda waanuma xinnoo uummata xinnoo qabu waan xinnootti yaadu dirqama misoomni hin jiru wanti isaan itti cinqamanii fi wanti itti yaadan hin jiru. Egaa waraana kanarratti waraanni amma deemuuf jiru kuni eenyutu maal godha akka mo'ataatti injifataanii seera baasaa jedhu injifataanii waan injifataan jedhetu fudhatama qabaa jedhu isa sanaafi kan isaan barbaadanii isa injifataan akka gargaarsa argatu yookiin injifataan akka waa tokko argate seera sana baasatu sanaafi sanarraa waraana sana wallaalanii achiin booda gara tokkotti gochuudhaaf deemu garuu tilmaamni akka simbirtuutti waraanichi gara lamaaniyyuu haala amansiisaa ta'een hin mo'atanii amansiisaa ta'e waan mo'achuu dadhabaniif waluma yaalanii booddarra lamaanuu gara nagaatti waan deeman fakkaata. Garuu nagaan sun immoo bu'uudhaa fi lafti sun dura Tigraay deebi'uu qabaa sun immoo warri Amaaraa duunee argamna jedhu. Kanaaf lafichi salphumatti deebi'uu hin danda'u. Kanaaf tarii akkuma walitti dhaadatan walitti gaarreeffatanitti yeroo dheeraa turuu danda'u. Suni Abiyyi caalaa miidhaa deema. Diinagdee biyyattii caalaa miidhaa waan deemu dhaqee mootummaa miila jalaa dha'ee mootummichi tasa kufuu danda'a. Already kufuu danda'a otoo hin ta'in mootummichi kufeera. Amma mootummaan daangaa ofii eeggachuu hin dandeenye Tigraay ammaan achi deemteerti. Tigraay deebi'uun ishee baay'ee mamaadha. Sanaan alaa warra biyya alaatii embaasidha waan kafalu dhabee gamoo embaasidha kafalamu waan kafalan dhabanii liqaan tokko irraa dhaabatee galiin tokko irraa dhaabatee jira. Sanaafi kun hundi bakka irraa dhaabatetti umaa gochuu hin danda'an kana keessatti. Kanaafi deemee Abiyyuma kufaatidhuma Abiyyi mirkaneessaa jarri kana hin barbaadu. Ammatti otoo hin ta'in yoo dheeratee jedhee isaa fi balaan kan itti fidaa deemu. Egaa yeroo sanitti innis jalqabarra karoorri isaa torban sadi keessatti waan kana dha'ee wayyaanee barbadeessee fixee ajjeesee achiin booda nani milkaa'aa jedhe akkuma PDO fi BADN maalii ergamtuu sana yeroo barbaadetti walitti waamee kaan dhiitee kaan kabalee achiin booda bishaan naabuusii miila na dhiqee jedhanii hunduma isaanii asii achi hunkuree booddarra dhaaba maaltu jira dhaaba maaliiti bilchiginnaadha irraa jalqabee isinii bilchiginnaadha isiniin jedheera hundi keessanuu bilchiginnaadha jedha sana dhagaan malee tokko kan irratti mari'atan hin jiru. Egaa irra deddeebinee himnee jirra kana yoo xinnaate dhaabni tokko namni tokko irratti mari'ate kanaafi kana hogoone gaariidha jedha. Abiyyi garuu waan akkasiin qabu lola Tigraayis gaafa inni lallabu even amma yoo dhageenya jennu jeneraalonni biyyattii hedduun hin dhageenye. Yeroo Noorzi Koomaandiin rukutame jedhamu Noorzi Koomaandiin rukutame jedheeti fiigee halkan qixxee dhufee eenyuyyuu otoo hin mari'atini Koomaandii poostii gara kaabatti rukutanii jiru. Kanaafi waraana bannee jira jedhee halkan qixxee dhufee waraana lallabe malee paarlaamaan biyyattii irratti mari'anne even ministeeronni isaa irratti mari'anne namni tokko irratti mari'anne. Kanaafi biyya akkasii keessa jira. Biyya nama tokkoon bultu. Kana keessatti egaa amma inni miskaalkuleet godhee jira. Warri kun inni dogoggoreera. Warri kun maa wajjin dogoggoruudha gaafin keenya. Warri kun maa hubachuu dadhaban. Tokkooyyuu namni mataa qabu maa keessaa dhabameedha. Kanaaf hundumaafiyyuu waan Geetachoo Raddaa jedhee isinitti himnee jirra. Gama biraatiin milishoonni 46 balaa konkolaataatiin du'anii jiru. Hundi du'anii hin dhageenye balaa konkolaataa irra ga'eedha. Akkasitti nu sirreessa balaan konkolaataa kun kan ga'e har'a gara
Autobisiin tokko kini baasiin tokko gara jiddu galaatii gara raayyaatti waraana fe'ee otoo deemu aanaa Jiillee Dhummuugatti kan rakkoon kun irra ga'ee konkolaataan kun kan garagaree konkolaataan kun garagaree egaa namoonni keessa jiranii kuni balaa guddaa kun balaa xinnaan irra ga'ee jira jedhamee jira. Kana kan gabaasee biiroo kominikeeshinii Jiillee Dhummuugatti biiroon kominikeeshinii Jiillee Dhummuugaa akka jedhetti konkolaataa koodiin isaa 3 taargaan isaa 23,588 kan ta'e har'a galgala galgala sa'aatii 3 fi walakkaatti gara raayyaa otoo deemaa jiru iddoo Sanbateedha xinnoo bahee iddoo Qorroo jedhamutti gaafa erga ga'een booda achitti garagaree namoota achi keessa jiran milishaa 46 keessa jira jedhamee jira. Milishaan 46 kuni balaan tasaa balaan guddaan kun immoo balaa xinnaan irra ga'ee jira jedhamee jira. Egaa haala kanaanii uummata ficcisiisutti deemaa jiru. Uummata iddoo baay'eetti ficcisiisaa jiru. Uummata iddoo baay'eetti rakkoo hin taane waan qabatama hin qabne waan hiika hin qabneeni nama fixuudhaaf kan deemaa jirani. Lafti yoo kan Amaaraa taate kan Amaaraa jedhanii riiferendamii xumuruu otoo danda'amu lafti kan Tigraay yoo ta'e kan Tigraay jedhanii riiferendamiin xumuruu otoo danda'anuu haga ammaa jibbarraa kan ka'e kan biraa miti jibbarraa kan ka'e warri kuni biyyattiitti taphachaara uummata biyyattii sanittis taphachaara sanaan egaa kunootii mo'atamanii injifatamanii jiru. Gara biraatiin gargaarsa gara Tigraay deemaa ture faannoon duubatti deebisee jira jedhamee jira. Egaa har'aa fi kaleessaa gargaarsi midhaan fe'ee konkolaataa walakkisu kuni konkolaataa 19tu gara Tigraay deemaa ture jedhamee jira. Egaa otoo gara Tigraay deemaa jiru naannoo waldiyaa erga ga'een booda dargaggoonni walitti qabamuudhaanii keessattuu iyyuu hidhattoonni faannoo gargaarsi kun hin darbu jedhanii jiru. Achi konkolaataan kun dhaabbate konkolaataan kun erga dhaabbateen booda kadhachaa turanii konkolaataa warri loltuu biyyattiis kadhachaa turanii eegumsa godhaafii turan jedhamee jira. Achiin booda otoo akkasitti eegumsi godhamee akkasitti kadhatanuu dhumarraa hin darbu konkolaataan kun tasumaas hin darbee eessayyuu ga'uu hin danda'u jedhanii warra kanaa balaaleffatanii jiru. Kanaan duubatti deebisanii amma nyaataa kuni gara jiddu galeessatti deebi'aa jira jedhamee jira. Yookiin immoo egaa karaan isa baasu karaa Affaaritiin yoo deemeen ala karaa Amaaratiin gargaarsi tokko gahaa akka hin jirredha kan dubbatamaa jiru. Karaan Tigraay ittiin seenan biyya jiddu galaa karaa afuriitu jira. Inni tokko karaa Affaarii, inni tokko karaa raayyaa kanaanii, inni tokko karaa Gondarii jidduudhanis tokko hin jira. Karaan hundumtuu iyyuu amma cufamee jira. Karaa Affaar sana qofaadha xinnoo amansiisanii. Kanaan hagam akka garaa walitti jabaataa jiran kan nutti agarsiisu. Lammaffaa immoo gahee faannoo kanaati amma. Gaafa qeerroo itti duulanii qeerroo adamsanii hooggantoota qeerroo hunda qabanii kaan ajjeesanii kaan godhanii faannoo harka irra qabaa turani. Faannoo harka irra qabaniiti even lola Maqalee lola Tigraay kana keessatti akka hirmaatu godhan. Faannoo jechuun egaa caasaa lafa jalaa kan qabu, caasaa informaalii kan qabu, kan mootummaan hin beekne, kan maal hin goone. Caasaa mootummaan hin beekneef garuu rasaasa kennaa turanii, meeshaa waraanaa kennaa turanii, leenjii kennaa turanii, loltuun biyyattii jechuudha. Kana jechuun maal akka yaadamaa jirutu nu galuu didee iddoo tokkotti kana dura yoo dubbatanii jedhanii loltuun yookiin immoo walumaa galatti humni nageenyaa biyyattii sanaa beekamaa ta'uu qaba.
waan idileedhaan mootummaan beekee mootummaan leenjisee caasaa mootummaa jala kan jiru kan mootummaan mindaa kafaluuf ta'uu qaba. Sanaan ala vijilaantee giruupiin kun iddoo garaagaraatti uumamanii gaafa jedhanii nageenya fi balaadhaa jedhamee irratti mari'atameeti yeroo sana warra OPDO xinnoo mataa qabduu fi xinnoo dudubbattullee amansiisanii qeerrooni akka diigamu kan godhan. Qeerroo guutumaan guutuutti diiganii hooggantoota isaa kan ajjeesan jechuudha. Gaafa kan Oromoo akkas godhanii kan warra Amaaraa caalaa cimsan. Waan kun hundumaaf qixa hojjechuu gaafa qabu seerri Oromootti hin hojjeta. Amaaraaf immoo hin hojjeta. Oromoo irratti faallaa ta'etu hojjeta. Kan Oromoo hin hiisisa. Kan Amaaraa hin badhaasa. Akkasiidha seerri biyya kana biyya sanitti hojjechaa jiru haala sanaan amma faannoon aangoon isaa hidhannoon isaa caasaan isaa waan hundi sadarkaa poolisii Amaaraa gahee jira jedhama. Walumaa galatti sadarkaa poolisii Amaaratti lakkaa'amaa jira jedhameera. Kanaaf humna nageenyaa naannoo Amaaraa mataa isaatiin amma humna nageenyaa walgitu sadiitu jira jedhama. Tokko humna faannooti, lammaffaa poolisii idileeti, sadaffaa poolisii addaati. Kan humni kun hundi kan ijaaramee jiru waan sodaa qaban tokko waan jiruufi naannolee biraa weeraruudhaaf kan qopheeffatanii jiran malee nagaa fi miti. Kanaaf dhimmi kun yoo dhimmi Tigraay fi dhimma Amaaraa miti dhimmi kun. Dhimmi Walqaayitti Xagadee dhimmi raayyaa dhimma biyyattii ta'uu qaba. Dhimma biyyattii ta'ee mootummaan federaalaa mootummaan lamaan iyyuu dhiisaa jiree rakkoo isaanii karaa nagaatiin furmaata kennuu qaba malee naannoo Amaaratti naannoo Amaaraa wajjiniin ta'uudhaanii Tigraay weeraruudhaa fi qophaa'uun isaa kuniyyuu mataa isaatiin yakka guddaadha. Uummata Tigraay tasuma akka mootummaa federaalaa irraa abdii kutatan. Mootummaan federaalaa hundaaf iyyuu qixa ta'ee hunda qixa laaluu otoo qabu gara tokko loogee gara tokko balaaleffachuun isaa kuni waan rakkoo guddaa uumu waan ta'eef uummata kana dhiibanii baasutu jira. Kun immoo gaabbii guddaa nutti fidaa lakkii jechaa jiru warri beektonni kan dubbatanii garuu namni kana dhaga'u hin jiru namni kana jedhu hin jiru. Tigraay deemtee cittee dhuftee amma abdiirraa kutanii jiru. Maaliif Abiyyiif hin ajajaman taanaan biyyattiif hin ajajaman akka isaan jedhanitti bilchiginnaaf hin ajajaman taananii biyya isaaniif hin ajajamanii kanaaf mormitoota jedhaniiti kan isaan laalanii kun egaa balaadha. Garuu hundumaaf iyyuu waan dhufummoo walumaanuu laallaa. Taanee gara oolmaa Oromiyaatti ceenaa oolmaa Oromiyaatiin embaasii cufuun itti fufee jira. Egaa embaasiin har'aa embaasii haaraa kan nageenya qoonsilaa Firaankifaart qofaadha. Qoonsilaan Firaankifaart akka cufamu murtaa'ee jira. Qoonsilaan hedduun akka cufamanidha. Haala amma jiru kanaani embaasiin Saawudiis cufamaa jedhamee dubbatamaa jira. Mirkaneeffanne kanas garuu wanti mirkaneeffannee biiroon waajjirri ministeera haajaa biyya alaa hojjettoota 700 ol qabaa. Hojjettoota 700 oliitu biyya alaa jira. Hojjettoota 700 kana keessaa hojjetaan 400 kan ta'u gara biyyattiitti akka deebi'u akka murtaa'eedha. Haala kanaan egaa Ameerikaa keessa akkuma isinitti himne qoonsilaanii Minesootaa cufamee jira. Qoonsilaanii Los Angelesis cufamee jira. Akkasumas embaasiin Washington DC jiru isa nama 30tu achi keessa hojjeta. Nama 30 keessaa namni 18 biyyatti akka deebi'anii waamamanii jiru jedhamee jira. Akkasumas qoonsilaa New York jiru United Nations keessa kan jiru keessaa achi keessaa nama 7 jira. Namni 4 deebi'ee nama 3 qofatu achi turaa jedhamee jira. Kanaaf Taayyee Asqasillaasee achi kan barreessituu isaa
sanaan ala namni tokko tarii hafuu danda'a. Sanaan ala namni tokko iyyuu nafu jedhanii egaa kan hafu suni akka ta'e hin beeknu. Kanumaan egaa Mahammad Adamoo faas galuun isaanii hin oolu jedhamee jira. Ambaasaaddoroonni baay'eenis gara biyyaatti waamamanii jiru. Warri Awustiraaliyaa Muktaar Kadirii gaggeessaa godhaniifii jiru. Warri kunis akkasuma gaggeessaa egaa walii gochaa jiru fakkaata. Kuni waan baay'ee hagam akka kufaa jirtuu fi biyyattiin hagam karaa dippiloomaasii, karaa diinagdee, karaa hundumaa hagam akka gadi deemte kan argisiisudha. Biyyi embaasii hin qabne biyyaa miti. Biyyi tokko biyyuma kan ishii godhu embaasii qabaachuu, embaasiin sun hojii properly hojjechuudha. Biyyii fi hojii isaa waan inni jedheen hojjetan taananii gaazexaa dubbisu jechuudha. Waan inni hojjete amma inni kan baay'inaan komachaa jiru hojiin dippiloomaasii hin hojjetamnedha. Amma walitti qabeessi kan baay'eetti dhaadachaa ture tokko kan inni ka'aa ture. Otoo isin maal hojjettaniyyuu kana dura isinii dhiyeessinee kan jirra kana otoo isin maal hojjettaniyyuu kan wayyaaniin akkasitti nurratti qindooftee miidiyaa addunyaa sochoostee biyyoota addunyaa akkasitti nutti kakaastee biyyooti addunyaa guutuun nuti akka jaldeessatti nu ilaalaa jiru amma akka namaatti otoo hin ta'in akka jaldeessatti nu ilaalaa jiru. Akka biyya biraatii dhufneetti addunyaa biraatii dhufneetti malee akka nama lammii addunyaa kanaatti nu ilaalaa jirani kun hundi dadhabbina keessanii. Isaanii otoo embaasiin qabaatiin, otoo ambaasaaddara qabaatiin, otoo mootummaarraa qarshii hin nyaatiin akkas gaafa hojjetanii daasporaan isaanii qindaa'ee gaafa kan hojjetu isin kana nu hojjechuu hin dandeenye. Kanaafi ammaan achi nuti diaspora keenya misoomsinaa diaspora keenyatti invest goonaa isaan akkuma kan wayyaanii kana akka hojjetanii goonaa jedhanii jiru. Egaa loobii fi kan isaan deemaa jiranii amma rakkoo guddaan warri alaa diasporaan hagasuma gahee isaan taphatan hin jiru. Dippiloomaasii kana keessatti dippiloomaasii Abiyyi kan ajjeese diasporaa Tigraay otoo hin ta'in wanta inni biyyattii keessatti gaggeessaa jiru dhiittaa mirga namaa waraana dubartiin akkasitti maasiidhaan gudeedamuu isaaniiti beela akka meeshaa waraanatti itti fayyadamuu isaati. Kana kan isa salphise malee kanammoo inni ofii isaatii balleessee diina muftii haa ta'u abbaa fee haa ta'u waan tokko kan inni godhuuf hin jiru. Waan tokko kan inni godhuuf hin jiru. Egaa kanaafi kanaaf waan tokko wanti inni godhuuf hin jiru, waan tokko wanti hiiksuufis hin jiru. Abbaa feeyyuu ambaasaaddara godhu kanatti wanti isaan hojjetan humna isaaniitii olii waan godhan hin jiru. Gama biraatiin loltuun Abiyyi Suudaanii bahanii jiru. Egaa kaleessa moo dheengadda isinitti himnee turre akka kaleessa Ameerikaanii xalayaadhaan gaafattee jirti. Loltoonni Itoophiyaa ammaan achi gara nageenya eegsisaa keessa galanii akka nu hojjenne jettee Ameerikaan gaafattee achi Ameerikaan immoo egaa walumaa galatti UN jechuun gara tokkoon kan Ameerikaati. Maaliif parsantii 70 ol baasii UN kan baasu qarshii kan baasuuf Ameerikaadha. Kanaaf kan hedduu baasu hedduu irraa egaa hedduun ergata. Kanaaf akkas waan jiruufi UN hin fudhata jedhamee yaadamee jira. Kanaaf ammaan achi most likely wanti hojjetamu hin jiru. Most likely iddoo baay'eetti ammaan achi Afrikaa keessa nageenya eegna jedhanii akka duriisanii buna hundee tokkorra loltuu miila tokko wayyaa sana ammaan achi nutti mammaakanii Abiyyis kana hin mammaaku. Kanaaf amma Suudaaniin loltoonni Itoophiyaa haa bahanii ammaan achi isaan hin fedhu jettee jirti. Kanaan har'a loltoonni
dhibba gara biyyatti gaggeeffamanii jiru. Gaggeessanis godhameefii jira. Walumaa galatti loltuu 4,000 oliitu biyyee keessa jira Suudaanii kibbaa'ee. Isaan hundi egaa suuta tokkoon gaggeeffamanii akka galaa jiranidha. Kanaan biyya egaa karaa kanaan doolaariin dhufuus irraa dhaabbachuutti jira. Gama biraanii Dammaqa Zawuduu koloneel Dammaqa Zawuduu wayyaaniin salphachuudhaaf jedhee jira. Akka inni jedhutti egaa nutis qophoofnee jirra. Ammaan achi dhimmi Walqaayit, dhimmi Raayyaa, dhimmi Satiit Humaraa waan awwaalameedha. Ammaan achi humnaaniin lafa kana qabadha jechuun maraachuudha. Herreega walirraa buusnaa Amaara wajjiniini isaan kan jedhani iliitii Amaaraa wajjiniini herreega walirraa buusnu qabnaa jedheera. Geetaachoo Raddaayii akkasumas Saariqaan akkas jedhee jira. Kana baay'ee isaanitti dhagaamee jira. Baay'ee isaan quuqee jira. Kana irra deddeebi'anii dubbatu. Herreega walirraa buusnu hin qabnu. Isin injifannee yoo humna qabaattanii yoo maal taatanii koottaa wal ilaallaa. Koottaa wajjiniin egaa waan gamaa gamana ta'uu ilaallaa jedhanii dubbatanii jiru. Kuni egaa waanuma duwwaatti walitti fokkoruu fakkaata. Garuu hunda caala kan amma mul'isaa jiru dhaadannoon kun uummata kakaasuudhaaf uummata keessattiyyuu dhaadatanii uummata kana akka waraanatti dhumu gochuudhaaf wanta godhamaa jiru malee wanta namni nagaa yaadee namni nageenya barbaadu tokko waan yaadee dubbatu miti. Miidiyaan kana dhiyeessus baay'ee nama gaddisiisa. Keessattiyyuu har'a waan faanan dhiyeesse tokko waan silaa otoo biyya sana seerri jiraate miidiyaan OMN uummata walitti buuse jedhee waanuma sababa tokkootti qaban tokko otoo silaa seerri jiraate faananiin cufamaa ture irraa otoo jennu OMN boruu fundraisingii gaggeessaa. OMN fundraisingii waan gaggeessuu fi fundraisingii OMN sanarratti hedduun keessan akka qooda fudhattan asumaan isinitti himnaa. OMN ijaaf gurra uummata Oromooti. Kanaaf OMN jabeeffachuun dirqamumaa miidiyaadhaan ala. Injifannoon miidiyaan ala argame hin jiru. Keessattuu injifannoon waraanaa miidiyaan ala yaadamu hin jiru. Kana duras deddeebinee isinitti himnee jirra. Waraana hedduu keessa waraanuma gurguddaa. Ameerikaanii Veetinaamitti kan mo'atte yeroo sanitti Niksan dubbatee jira. Miidiyaan keenya diina keenya. Miidiyaan keenya diina keenya waan ta'eef. Maaliifii miidiyaan yeroo sanii miidiyaan Ameerikaa waa'ee Ameerikaa loltuun Ameerikaa akka dhumaa jiruu fi uummatatti himee uummanni loltuun keenya callisanii dhumaa jiru jechuudhani deeggarsa dhabsiisanii achiin booda Ameerikaan mo'atamte Veetinaamitti yeroo lola Iraaq jalqaban immoo lola Iraaqiin dura reality show jalqaban Ameerikaanonni. Reality show Pentagonii fidee yaada Pentagonii fideetii uummata erga dadammaqsee uummatatti naashinaalizimii erga deebisaniin booda miidiyaa isaanii embedded journalism karaa jedhuuni loltuu wajjiniin erganii loltuu maalitti akka oolmaa loltuu Ameerikaa jedhamee achiin booda isa uummataaf gaafa dhiyeessanii loltuun keenya injifachaa jira jechuun uummatichi deeggarsa guddaa godhee fi kanaaf OMN ijaaf gurra uummataati irree uummata Oromooti. Kanaaf gargaarsa barbaachisaa ta'ee bor waan qabuu fi akka gootanii saatalaayitiitti immoo deebi'ee jira. Karaa saatalaayitiitti deebisuudhaafis baasii guddaa gaafatee maaliif Abiyyi qarshii guddaa kafalee saatalaayitii OMN kana dura kireeffatee deebiseerraa kireeffatee Abiyyi mataa isaatiin kanaanii saatalaayitii jijjiiruun barbaachisaa ta'ee kanaaf saatalaayitii warri irra deddeebitanii nu gaafattanii saatalaayiticha isinii poost goonee jirraa isa sanaan argachuu dandeessu mataa isaa sana
warri hin qabne isa bituu qabdu tokko yookiin lama isin barbaada. Maaliif kan duraa saniin isinii deemuu hin danda'u. Isumaayyuu immoo gara dhiyaatti jijjiirama natti fakkaate akkasitti egaa sisirreessitanii argachuu ni dandeessu. Garuu yookiin lama gootanii yookiin immoo sanuma Ingilisaa jijjiirtaniiti kan argattanii. Kanumaan itti adeemnaa isa dhumaatti adeemnaa Biraanuu Juullaa mufatee jira kan jedhu egaa kana nama wayitii oduu hin mirkanaa'inii akka dhageenyetti of eeggannoo wajjiniin isinitti himnaa garuu Abiyyee fi jira Biraanuu jidduu garaagarummaan jira jedhamee dubbatamaa jira. Biraanuu Juullaa jidduu kanaa jidduu kana miidiyaattis dhiyaate hin beeku ergaa waraanni Tigraay baheen booda wanti inni jedhe hin jiru. Injifatamuun Tigraay keessaa sunis xinnoo baay'ee hamilee isaa tuqee jira jedhamee jira. Kanaafi egaa isarratti namoota gaggaafannee jennaan hunduu afaan keessa qaqqabata. Namni ifatti bahee dubbatu hin jiru. Garuu Biraanuun gara biiroo baay'inaan akka hin deemnedha. Biiroo see deemee namoota baay'ee hin dubbisu jedhamee jira. Keessa isaa gammachuu akka hin qabnee fi kuni rakkoo kootii miti anaa miti kan kana fide. Ani waan ta'uu qabu jedheen jira jedha. Hunda caala immoo kan inni balaaleffataa jiru warra basaastota sanidha. Loltuu keenya kan ficcisiise isaanii otoo isaan maal hojjetanu otoo maal godhanu isaanii kan wayyaaniin akkasitti of ijaaranii deebisanii akkasitti dhufanii jireeti kan dubbatu jedhanii warri Oromiyaas keessa jaratu nu ficcisiisaa jira. Tamasgan Xurunaa kana dura yeroo Dammallash achirraa ka'uu Tamasgan Xurunaa warri basaasuu hojii hin hojjenne keessattiyyuu caasaan suni caasaa wayyaanii ture isuma Dammallash fudhatee akkuma jirutti itti fufsiise. Akkuma jirutti waan itti fufsiisee fi isaan suni odeeffannoo argachuu hin dandeenye odeeffannoo fiduu hin dandeenye jedhee sobee uummata isaa ummata ofii isaatii barbaadu keessattuu baay'inaan duraanii Tigraay ture achiin booda Oromoo amma tokko makanii amma garuu Amaara bal'inaan kan itti galchaa jiran Amaara isaan sun immoo odeeffannoo tokkoyyuu argachuu hin dandeenye. Kanaafi salphinni keenya kan dhufe isaan irraayi jedhanii mufaatii qabuu jedhanii Abiyyis mataa isaatiin jaraa fi malee nutii fi iddoon kennuu nutii fi yaada keenya fudhatu waan jennus hin naga'u. Kanaafi murtiin kun murtii akkuma jedhameyyuu murtii siyaasaati malee murtii militarii miti. Kanaan egaa akka waan gaariin ittiin dhagaamnee fi Biraanuu Juullaa akka mufaatirra jirudha kan nageenye. Egaa waan immoo itti adeemuu maal ta'a akka jiru hordofnee isinitti himna. Mufaatiin kun ittuma fufee booddee gara walitti bu'iinsa fi jidduutti qaawwa uumamoo deebisanii qaawwa kana duuchumoo isa kana inni ilaallaa garuu most likely akkuma kana dura ta'e trendii agamma argine keessatti waan akkasii hin mul'ata. Warri Oromiyaa fi warri PP Oromiyaa fi Amaaraa walitti duulanii wal fixanii booddee Abiyyi walitti waamee hunda isaaniitiyyuu yoo diddan isin hin fixaa araaramtumoo araaramtanii taayya achi ga'ee Asamaan achi ga'ee kottu walammadhu achi waliin nyaadhu gaafa jedhamu kan duraanii gamaa gamana dhaabbatee wal arrabsaa ture walammatee waliin nyaatee achiin booda egaa personally waan rakkoodha otoo hin ta'in personally namichuma kanaan araarri bu'ee kanatu jira. Kanaafi akkasitti deemuu ni danda'a garuu walumaa galatti walitti bu'iinsi hamaan hin eegama jedhama lafa jala
walitti bu'iinsi wayii rakkoo wayii daffaa jira jedhameeti kan dubbatamu. Keessattuyyuu injifatamanii jennaan lola raayyaa fi lola gara Walqaaxxee Xagadee sanarratti injifatamanii jennaan warri mootummaa definitely Finfinnee keessatti rakkoo tokkotu dhalataa jedhaniiti kan dubbachaa jiran. Egaa kanumaan gara oolmaa addunyaatti deemnaa. Oolmaa addunyaatiin mootummaan gamtoomanii dhimma hidha laga Abbayyaa mari'atee jira. Hidha laga Abbayyaa har'a mari'atee murtii dabarsee jira. Kanaan egaa warri bilchiginnaa injifannoo irraa fagaate yeroo jalqabaatiif argatanii jiru. Actually injifannoos miti wantichi waanuma objectively ilaalamuudha. Waanuma akkasittis murtaa'uu qabuudha. Waan haaras miti, wanta haaras hin dabalu, wanti fidus hin jiru. Garuu akka nuti barbaannetti nu deemanidha. Kanaan egaa Adaanech Abeebee የኢትዮጵያ አምላክ አይተኛም ጀተርቲ ኢትዮጵያን ኮባት አምላኪ ቀባቸው ሲቤክኑ ለማፋዮ ኢትዮጵያን ኮባት ቀባቴ ከን ምስሪ ሲረፉ ከን ቱርኪ ሲረፉ ከን አሜሪካ ሲረፉ waaqni waaqumaayyuu waaqni waaquma waan ta'eef waaqni riibiin fudhatu waaqni irrafa jedhanii si yaadamu. Waaqni yeroo hundumaayyuu beekadha. Waan hundumaa addunyaa guutuun yuunivarsiitii guutuun harka isaa waan jiruufi hundumaafiyyuu egaa kanaanii mootummaan gamtoomanii wanta Itoophiyaadhaan murteessee otoo hin ta'in dhimmi kuni na bira dhufuu hin qabu. Dhimmi kuni karaa gamtaa Afrikaatiin xumuramuu qabaa jedhee jira. Gamtaan Afrikaa kanarratti hojjetu jedhee jira. Warri Misrii fi Suudaanii kan gaafatanii kanarratti tokko gamtaan Afrikaa hafitu rakkoon qabnu jedhanii kanarratti dafee hafituudha. Gamtaan Afrikaa dafee fixuu hin dandeenye lammaffaa lafarra butaa ture jedhanii mufaatii qabu ture. Lammaffaa ji'a jaha keessatti waliigalteen gahamuu qaba jedhanii ture. Kanas mootummaan gamtooman hin fudhanne. Kanas gara Suudaanii fi Misraanii achi keessatti sagalee barbaadamu sana yookiin akka barbaadamutti waan sana murteeffachuu hin dandeenye. Dippiloomaatonni garaagaraa kana dura kaasanii jiru. Kana mootummaan gamtooman wanti godhuuf hin jiru kana keessatti jechaa turanii akkanumaadee Suudaanii fi Misraan gaafatan malee mootummaan gamtooman kana keessatti wanti inni gochuu danda'u wanti inni raawwachuu danda'u hin jiru jedhanii jiru. Kana jechuun garuu waan nutti himu qabaa. Waanuma ergaa nutti himu qabaa. Ergaan nutti himu kuni manni mootummaa gamtooman keessa warri sagaleen kuffisuu danda'an jiru. Veto power warri jedhamanii isaan suni Raashaa, Chaayinaa, UK, French, Ameerikaadha. Isaan kana jarri sadeen walii galu. Jara sadii miti tokko mataa isaatiin jara shanan kana keessaa hin ta'u jennaan hojiirra oolu. Wanti suni veto power waan ta'aniif jechuudha. Sanaan Ameerikaan mataa isheetiin Misrii shururuu jettuuni kanarratti hin ta'u hin jenne. Kanarratti dhuguma dubbiin kuni gara mootummaa gamtoomaniin akka dhumuu jette gara mootummaa yookiin gamtaa Afrikaatiin akka dhumuu jette. Kanaaf Ameerikaan misooma irratti Abiyyiin jibbitu jechuudha. Isaan kan odeeffachaa olola dabarsaa turanii Ameerikaan guddina keenyatti naaftee Ameerikaan akkas gootee Ameerikaan biyya guddattuun barbaaddu waan akkasiiti kan ishiin jettu. Okay. Oduun tokko dhufee jira waa'ee Biraanuu Juullaayii. I don't know. Egaa hagam akka ta'e dhugaa ta'e hin beeknu. Dhugaa jettee waa'ee Biraanuu Juullaayii. Biraanuu Juullaa House Arrestii jala jira jedhaniiti nu erganii. Egaa mee walumaanuu laalla. Ergaa odeeffannoon xinnaa hin qabu. Waan odeeffannoo keessaniif hedduu isin galateeffannaa waan kana nuun keessanii fi Biraanuu Juullaa manatti hidhamee jira. Biraanuu namni biraas akkas jechaa jira.
Biraanuu Juullaa isaa House Arrest kunoo nu gahaa jira. Biraanuu Juullaa manatti hidhamee jira. Akkas jedhanii nu ergaa jiru. Egaa ta'uu danda'a. Odeeffannoo nuti argannes waan sirriidha jechuudha. Kuni waan mufaatiin akka jiruu fi waan tokko nutti agarsiisa. Kanaan egaa hundumaafiyyuu mootummaa gamtoomanii irratti Ameerikaan ijjannoo akkasii argisiisu jechuun Ameerikaan misooma biyyattii irraa mufaatii hin qabdu. Lammaffaa gamtaa Afrikaa ammallee hin amanti. Tarii asirratti okay, ammas Biraanuu Juullaa as chief of staff is expected to resign. Dafee resign godhu dhuguma resign gochuus qaba kanatti galatoomi namni deddeebitee nu ergaa jirtu kuni. So maqaa dhahuudha fi bakka jirtu waan hin beekne fi biyya keessa jirtu ta'e keessattuu iyyuu maqaa dhahuun rakkisaadha. Hundumaafiyyuu hedduu isin galateeffanna warra odeeffannoo akkasitti nu kennitanii fi hundumaafuu egaa kan jedhamaa jiru amma gara mootummaa gamtoomanii kana jalatti Ameerikaan kana gochuun ishii tokko jallina akka hin qabne guddina biyyattii sanitti uummata sanirratti dhiibbaa gahuu fi jallina akka hin qabne uummata biyyattii san wajjiniin akka dhaabattu kan argisiisudha. Lammaffaa tarii akkasitti illee yaaduun gara tokko nama rakkisaa. Garuu namoonni akkasitti yaadan waan jiranii fi Ameerikaa irratti eenyu dhiibbaa qaba gaafa jedhanii uummanni gurraacha uummanni Afrikaa kuni keessattuu diaasporaa jechuun the thieves ama Afrikaa keessa akka yaadanitti Afrikaa keessa East Africa, West Africa, North Africa jedhamee regionii jira. Regionii shani jira. Regionii shanan kuni regionii Japan diasporaadha. The sixth region jira. Kanaafi powerii diaspora kana akkuma salphaatti ilaaluun gaarii miti. African diaspora influentialidha. Baay'ee influential waan taaneef isaaniitu wanta kanaa garuma wantichi yeroo tokko diddaa Arabootatii fi Afrikaattis waan lakkaa'amuuf jechuudha. Akkasittis akka ilaalamu Itoophiyaan godhaa turte duula akkasittis gaggeeffamaa ture biyyoota Afrikaatti gaafa deemanii jarri kuni Araboota waan ta'aniif gamtaan Arabaasii Arab Liigiin nuyi akka Afrikaatti dhimma keenya otoo ta'ee jiru gamtaan liigiin Afrikaa liigiin Arabaa waan kana United Nationitti dabarsuun isaa nutuffachuudha. Akka Afrikaatti nutuffachuudha jedhanii duula akkasii sanaa gaggeessanii ture. Erga akkas ta'een booda kan isaanii duula kana gaggeessanii duula kanaanii egaa amma waan mo'atan fakkaata, waan injifatan fakkaata. Kuni gara tokkoon gammachuudha, gara tokkoon ba'aadha. Suudaanii gara yookiin Suudaanii fi Misrii gara tarkaanfii fudhachuuttis kakaasuu danda'a. Mootummaan gamtoomanii itti dhiyeessanii iyyata dhiyeeffatanii waan barbaachisu sana hin geenye fi kanaafi egaa waan uumamu hin beeknu. Suudaanii fi Misraan aaranii gara tarkaanfii fudhatanii yoo mootummaan gamtoomanis kunoo iyyannoo keenya nu dhaga'uu dide gaafa jedhanii achiin booda wanta ta'uu malu hin beeknu. Walumaa galatti egaa waliinuu ilaallaa amma oduun jiru kanuma. Gama biraatiin Ameerikaan Itoophiyaa agawaa jalaa baasuudhaaf agawaa jechuuni. American African Grows kan jedhamudha. Agawaa jechuun Itoophiyaan meeshaa product gosa 183 ol Afrikaan jechuudha. Biyyoonni Afrikaa
qaraxa malee biyya Ameerikaatti erguu, qaraxa hin qabanii, taarif hin qabanii biyya Ameerikaatti erganii Ameerikaa keessatti gabaa argatanii gurguratanii akka ittiin of jiraatanii jettee Ameerikaan kan baaste. Egaa kana amma kuni garuu ta'aafii hin jiru. Kanatti dhimma bahaa hin jiranii warri wanti kuni akka seeran ala dhaabbatu. Maaliifii mootummaan Itoophiyaa beela akka meeshaa waraanatti fayyadama waan jiruuf kana keessaa gargaarsa kanaanii fayyadamaa ta'uu hin qabu jedhanii iyyatanii jiru. Kanaaf amma wanti eegamu seneetitti dhiyaatee seneetiin murteessuu qofaadha. Already yaadichi seneetiidhaaf dhiyaatee jira, irratti mari'atamee jira. Kuni loobii warra Tigraay, loobiin kuni duraan Oromoodha hojjeta. Amma Tigraay qarshii hedduutti baasanii egaa bitatanii Batan Montag jedhama, Von Batan Montag jedhama. This morning we reached a reassuring milestone in our push for the removal of Ethiopia from the AGWA eligibility list. The Ethiopian government should not benefit from millions of dollars in preferred agreement. The government of Prime Minister Ethiopia is in clear violation of Section 104 of the Act jedhanii jiru. Kanaafi tarii seneetiin kana murteessee jennaani diinagdee biyyattii keessatti rakkoo guddaa fida. Kunis nuumallee dhiibbaa tokko amma tokko nurra hangaa maaliifii buna qaraxa maleedha kan biyya isaanii galchinu. Nutoo jennu buna dheedhii waan galchaa jirruuf amma buna dheedhii namni baay'inaan gurguruu barbaadanii soo jiraatanii nu dubbisaa keessanii buna dheedhii isinii dhiyeessuu ni dandeenya. Kanaafi fuulduratti egaa yoo kun murtaa'ee jedhee bunni Itoophiyaa gabaa Ameerikaa keessatti qaraxa wajjiniin gala jechuudha. Qaraxa wajjiniin gala yoo ta'e bunni Itoophiyaa gatiin isaa hin dabala. Gatiin isaa waan dabaluuf namni immoo kastamarri gatii waan dabaluuf gatii dabalanii hin bitanii. Kanaafi dhiibbaa guddaa geessisa. Ammayyuu bunni Itoophiyaa gatii buna Ameerikaatti gurguraman, buna Biraazil, buna Kolombiyaa fi buna biyyoota biraa wajjiniin yoo wal bira qabamee ilaalamu baay'ee guddaadha gatiin isaa. Kanaafi ammallee sanaan ala wayyaan garaagaraa hin gurguramaa ture biyya kanatti.